Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa nagaan isiniif haa ta'u obboloota koo qaalii alas keessas warri jirtan nagaa keessanii ani nagaa koodha jirtu jajjabaattuu walman keessan badaadha. Inna hordoftoota koo qaaliif gaarii viidiyoo kana like subscribe gochuu hin dagatina. Ani seenan jedhama seenaa keessan YouTube koo like subscribe godha. Kanatti aansee seenan akkamitti biyya galtee maaliif biyya galtee maal godhattee galtee akkamitti galtee maaliif galtee kan jettanii gaaffii na gaafattan hunda keessaniif iyyuu fuula TikTok kiyyaarran akkasumas fuula YouTube kiyyaarran irree warroonni gaaffii na gaafattan seenan akkuma nama kamii dalagattee gara biyya isheetti galtee waaqayyoon kan ulfaate haa ta'u nagaadhuma nan galesi kana yaades kanan itti karooran ittiin biyya baay'ee amma tokko yaa biyyi lafaa hin guuttu garuu amman waan yaade biyya itti bahe sana hojjedhee galii jedheen yaada. Kanatti aansee obboloonni koo biyya ormaa keessa jirtan waan hojjettan irratti akkuma viidiyoo darbe isinii hojjedhe irratti waan hojjettan irratti sammuu keessan murteessaa sammuu keessaniif gaaffii dhiyeessaa. Ani eenyu maafan biyyaa bahee akkasumas immoo biyyaa bahuun koo faayidaadhaaf immoo miidhaaf kan jedhu sammuu keessan intini jedha. Kanatti aansee ani akkuma nama kaanii maalan godha jireenya mataa kiyyaa utuman jiraachaa jiru maatii kiyyaarraa hadda bahee gara biyya ormaa deemee abbaa manaa godhadhee abbaa manaa kiyyaa immoo maatii koo beeksiseen akkuma nama kamiittiyuu hundumaa fixeen gara biyya ormaa deemee achiin booda dalagadhee gara biyya kootti galee gaaffin ani biyyaa bahu gaaffin ani ittiin biyyaa bahee mana ijaarradhee mana xiqqashuu ijaarradhee mana sana keessa taa'uudhaafan biyyaa bahee waaqayyoon na gargaaree waan yaade sanas bakkaan ga'ee tuman galee hordoftoonni seenaa hundi keessattiyyuu ijoolleen shamarranii biyya ormaa keessa jirtan maatii keessan biraa warri baatan akkasumas immoo jireenyuma keessa jiraachaa jirtan keessarree warri baatan maal gochuu qabdu gaaffii sammuu keessaniif dhiyeessuu qabdu. Gaaffichis maali ani eenyudha maafan biyyaa bahee akkamittan gara biyya kootti deebi'aa maal hojjechuun qaba kan jettan sammuu keessan amansiisuu qabdu. Gaafa biyyaa baanu gaafa biyya keessa jirru firri keenya xiqqoodha. Gaafa biyyaa baanu garuu firri keenya baay'eedha. Gaafa biyyaa baanus firri keenya akka xiqqaatu numatu gochuu qaba jechuudha. Maaliif intalli hebelu yookiin namni tokko buleettiin kiyya biyya arabaa jirti yookiin biyya baatee jirti dalagachaa jirti hojii qabdi jedhanii sammuu isaanii keessatti seef godhuu jechuudha. Garuu jireenya hati jiraattu sana isaan jireenya sana ol jiraatu biyya isaanii keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo qaalii keessan kan beeku rabbi qofaa fi isin warra keessa jirtan qofa waan ta'eef isin ofii keessaniif karooraa fi kaayyoo ittiin biyyaa baatan sana qabaachuu dirqama isinitti ta'a jechuudha. Innis maalidha? Yoo mana ijaarradheetiin biyya kootti gala jettu karoora mana ijaarrachuu sana murteessitee waan hojjettu sana seef gochuu qabda jechuudha. Lammataan immoo maatii keetiif arras borus ji'a kanas ji'a lamas ji'a sadis ji'a ji'aan herguurra maatii kee tokkoof waan isaan barbaachisu tokko haadha keetiif haa ta'u abbaa keetiif waan isaan barbaachisu gaafa ati biyya keessa jirtu sana abbaan kee haati kee waan hin qabne sana waan abbaa keetiif haadha keetiif gochuu qabdu isaan gammachiisuu danda'u tokko yoo gootee fi amma hamma ji'a ji'aan maallaqa kee baaste ati harka kee duwwaa asiis maatiin kee faayidaa hin qabu siifis faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu isin maal gochuu qabdu maatii keessan keessa baatan sanas utuma gargaartanii ji'a maallaqa baastee gargaaruu otoo hin taane dhaabbiidhaan waan ta'e gootee fi ofirraa gaggeessitaa jechuudha. Waan sammuu kee keessa deemu sana waan sammuu keetti hin fudhatamne sana mana baqa maatii keetiif waan bituun sirra jiru sana sammuu keetti amansiiftee waan tokkicha gizee tokkoon gootee isaan booda gara ofiitti deebitaa jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo qaalii sagalee walirra naqeen isinitti hime maal gochuu qabdu? Seef gochuu qabdu jechuudha. Jireenya keessan seef gochuu qabdu. Ani eenyu jettanii of gaafachuu qabdu. Birrii har'a ji'aan argattan sana otoo hin taane maalummaa kee qaamni kee jireenyi kee biyya ormaa keessatti lafeen kee foon kee amma walirraa dhumutti hojjechuu qabdu jechuudha. Kanaaf waan hojjettu sana irratti seef gootee jireenya keerree boru galtee jiraachuu dandeessa jechuudha. Maaliif karoora ittiin biyyaa baate mana ijaarrachuu suuqii banachuu waanuma ittiin biyyaa baate waan karoorsitee akkas godhadheen akka hebeluu ta'a jettee waan karoorsite sana akka namaatti otoo hin taane akka ofii keetti murteessitee waan hojjette sana waggaa 2-4-5 hojjedhu cibbixi gootee gara biyya keetti galtaa jechuudha. Kanaafiyyuu ani seenaan keessan waan karoorse sana karoorri koo kanan ittiin biyyaa bahee jireenya koo jiraachaa otoo hin jiruun biyyaa bahee maatii koo irraa hadda bahee jireenya dhuunfaa koo jiraachaan ture abbaa manaa godhadheetiin
wajjin jiraachaa ture waggaa xiqqoodhaaf isaan booda gara biyya ormaa deeme. Biyya ormaa kan na deemsise immoo biyya keessatti hojjedhee maallaqa dhabuu otoo hin taane jijjiiramuudhaaf jechuudha. Jijjiiramuun isiniin jedhu yoo mana kiraa keessa jiraatte mana kiraa keessa bahu, yoo maatii keetti hirkattee jiraatte maatii kee irraa adda baatee ofii keetti ijaarrattee jiraachuu kana ture jechuudha. Karoorri koo Waaqayyoof haa galatu. Kanan karoorse sana xumureen galee jechuudha. Yoo Rabbiin na gargaare biyyuma koo keessa taa'ee hojjedhee argadhee jireenya mataa kiyyaa jiraachuun barbaada jechuudha. Kanaafiyyuu biyya ormaattis deddeebi'uun amma hamma achis as deddeebi'uun faayidaa tokkorree nuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf hordoftoonni seenaa hundi keessaniyyuu waan qabdan seef godhaa. Assaaba keessaa yaada keessan bakka tokkotti cimteessaa. Gaafa ati biyyaa baatu firri kee kuma ta'a. Gaafa biyya keessa jirtu garuu firri kee nama 10 guuttu. Kanaafiyyuu ati immoo isa maal gochuu qabda? Seef gochuu qabda jechuudha. Ani kaleessa eessan ture har'a eenyudha? Har'a maaliif namni barbaade borummoo maaliif namni na jibbe jettee jireenya kee seef gochuu qabda. Sammuu keetiin atiifati walitti taasisuu qabdu jechuudha. Abbaan manaa ati biraa baate sunirree gaafa ati biyya Arabaa geesse yookiin gaafa biyya ormaa geesse jireenyi ati kaleessa wajjin hin jiraattu jireenya gaarii jiraachuuf of karoorsuu danda'a jechuudha. Namni hundinuu wal qixa miti. Amma fakkeenyaaf abbaan manaa tokko niitiin koo biyya alabaa jirti, niitiin koo hojjettee argatti jedhee bakka layyatti jechuu barbaada jechuudha. Tokko immoo gadi of qabeetu kan jireenya isaa jiraatu irree ni jira jechuudha. Namni hundinuu tokko miti. Atis immoo har'a biyya Arabaa deemi jettee suura kee piikcharii adda addaa posti gootee firri kee akka baay'atu taasisuu miti. Eessan jira jettee gaaffii kee of gaafattee jireenya mataa keetiitiif of qopheessuu qabdaa jechuudha. Maaliif yoo ati har'a suura kee babbareeda yookiin mataa kee filattee yookaan jireenyi biyya Arabaa intinisiif jedhee qaamni kee xiqqoo addaate firri kee ni baay'ataa jechuudha. Kanaafiyyuu qaama keenya addeessinee akkana baanee boru harka duwwaa ta'urraa har'a qaama keenya daalachiisinee bakka jirutti gombos qanaa jennee hojjennee boru jireenya biraa jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo gaarii warroonni shamarranii keessattiyyuu jireenya keessan jireenya fooyyee jiraachuudhaaf sammuu keessan amansiisuu, gaaffii of gaafachuu, ani eenyu jechuu, gaaffii of gaafattaniif immoo deebii ofiif deebisuu, fira baay'isuu dhiisuu, hiriyaa baay'isuu dhiisuu, jireenya mataa keessanii gaggeessu. Maaliif gwaada namaa keessatti ilimee likkii keenaftu waggaa hedduu gwaada namaa keessatti sin fayyadu jechuudha. Waaqayyoon si gargaaree gaafa biyya keetii baatu, Waaqayyoon dura kee goree mana gaarii si dhaqqabee mindaa kee seeran ji'aan siif kaffalamee hojjattee argatta taanaan jireenya kee fooyyessuudhaaf karoora baafadhu jechuudha. Maaliif ati ji'a maatii keetti ergite gaafa dhaqxee waggaa 2 guuttu sana harki kee duwwaa ta'a taanaan maatiin kee irraa asiisamuu miidhama, ati irraa achiisamuu miidhama jechuudha. Kanaafiyyuu qabeenya keessa waan qabdan seef gochaa deemaa jechuudha. Waan qabdan seef gochaa deemaa jireenya boru har'a jiraattanii keessa baatan sana borumoo fooyyessitanii waa xiqqoo waa ijatti nama mul'atu argisiiftanii nagaan gara biyya keessanitti deebi'uun fooyyee guddaadha yookiin immoo bu'aa guddaadha jechuudha. Maaliif jireenya kaleessa keessa turte har'as deebitee yoo itti deebite mana kiraa keessa yoo turte har'as deebitee mana kiraatti yoo galte waanuma faayidaadhuma ittiin biyyaa baate irree hin beekamu jechuudha. Maaliif tokkoffaa maatii kee, haadha kee, abbaa kee jaalattu, obbolaa kee jaalattu, biyya kee jaalattu irraa gattee deemtee jireenyuma sanatti deebitee yoo deebitu seenirree sammuu kee sirrii siif hin ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo gaarii amma isiniif danda'ametti jireenya keessan fooyyessuuf yaalii godhaa, sammuu keessan amansiisaa. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti baay'ee sin jaalladha. Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Gorsa obbolummaati. Obboloonni shamarranii keessattiyyuu jireenya keessan jiraachuuf jireenya har'aa boru nu argattu waan ta'eef jireenya keessan jiraachuuf karoora baafadhaan isiniin jedha. Oola bulaa diibana isiniin jaalladha. Oolman keessan oolma gaarii, jireenya keessan jireenya gaarii badhaadhaa isiniif haa ta'u. Bakka jirtanitti amtuun isin argin nagaan isin hin darbin. Viidiyoo kana like, subscribe godhaa, seenaa keessan jajjabeessaa. Gaaffii qabdan immoo na gaafadhaa, koomentii jala naa barreessaa. Isiniin jaalladha, isiniin kabajaa. Bye bye.